Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin hagaa isin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabanneetti dabrina. Oduun jalqaba. Hojiin qeerroo fi qarree Oromiyaa guutuu keessaa walitti qabuudhaan dirqamaan gara dirree waraanaatti geessu achitti hin dhaabbanne kaadiroota fi kaabinoota mootummaatittis cehee kaadiroota fi kaabinoonni mootummaa gandarraa haga godinaatitti jiran dabareeni isaan ga'ee isaanis gara dirree waraanaatti akka deeman ajajni dabree jira. Kanaan wal qabsiisee Jawaar Mohammadis yaada kenneen harki dabaree wal dhiqaa qunnaa namaa safaraniin safaramuun hin hafu jechuudhaan akeekkachiisee jira. Oduun itti lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee lola bakkoota garagaraatti itti fufe kana irratti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argatu kan itti fufe akka ta'e odeeffannoon garagara irraa nu ga'an ibsanii jiru. Dabalata isaa qabna oduun itti aanu Afrikaa kibbatti lammiileen Itoophiyaa 40 caalan mana tokko keessatti itti cufamuudhaan argamuu poolisiin biyyattii beeksisee jira. Oduu biyya alaa kan biroollee qabna guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu kunooti. Guutuu naannoo Oromiyaatti qeerroo fi qarree adamsanii gara dirree waraanaa geessuuf hojiin hojjetamu cimee itti fufee jira. Qeerroo fi qarree dirqamaan fedhii isaanii malee gara dirree waraanaatti geessuuf guuraa jiran kanarrattis miidhaan garagaraa dhaqqabaa akka jiru odeeffannoon kallattii garagaraa irraa ba'an ibsaa jiru. Qeerroo fi qarree qofatti odoo hin taane maatii isaanii irrattis miidhaan garagaraa akka irratti raawwatamaa jiru beekamee jira. Akka fakkeenyatti haaluma wal fakkaatuun Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tola Araddaa Biyyoo Waraabaa jedhamutti abbaa ilmaan shanii nama maqaan isaa Ibsaa Naziir jedhamu kottu gara dirree waraanaa deemi jedhanii inni dinnaan manuma isaatitti gadi baasanii balbaluma isaa duratti rasaasa itti rakkaa'uudhaan lubbuu isaa akka galaafatan maatiin isaa BBCtti himee jira. Kanaan wal qabatee Jawaar Mohammadillee yaada kennee jira. Yaada kenneen qarree fi qeerroo qofa qoraan waraana taasisuun hin jiru. Warra qarree fi qeerroo morma qabee gara dirree waraanaatti dirqiidhaan guuraa ture dabareen isa ga'e isaanillee akkuma qeerroo fi qarree morma qabanii gara dirree waraanaatti guuraa turan san akka gara dirree leenjii waraanaatti deeman ajajni irra gadi bu'ee jira. Jazaan olteen bultu sin dhaqqabdee jirti jedheeni jira Jawaar Mohammad. Odeeffannoo amma jiruun ajajni irra gadi bu'ee akka agarsiisutti kaadiroota fi kaabinoonni mootummaa hooggantoonni bulchiinsatii fi akkasumas bulchiinsa fi nageenyi godinarraa haga gandaatti jiran akka gara leenjii dirree waraanaa seenan ajajamuun mirkanaa'ee jira. Jawaar Mohammadis kun waan gaariidha. Ijoollee hiyyeessaa qofaa qabdanii garas ergurra isinillee dhaqaa laalaa jechuudhaan dhaameefii jira. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee haleellaa loltoota mootummaa irratti bakkoota garagaraatti raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaatti irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gurguddaa irratti argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan Oromiyaa bakkoota garagaraatti haleellaa raawwateenis injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaa Sibuu Sireetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu himee jira. Haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateenis injifannoo ajaa'ibaa argadhe jedhee jira. Ebela 30,2025 guyyaa kaleessaa jechuudha barraa kana aanaa Sibuu Siree ganda Abbaa Eebbaa jedhamutti kan argamu kaampii yookaan mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwateen mooricha guutumaan guututti hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisa jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota mootummaa 30 addunyaa kanarraa kan godaansisee fi 20 ol kan madeesse yoo ta'u 6 immoo jiratti harkaan qabee jira. Hidhannoo hedduu kan hiikkate yoo ta'u AKM'n 20 meeshaaleen biroollee hedduudha jedhee jira. Akkasumas achuma lixa Oromiyaa aanaa Saasiggaa bakkoota garagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa akka irratti dhaqqabsiise waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Saasiggaa ganda Baloo fi Canqaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 9 addunyaa kanarraa godaansise hedduu akka madeessee fi meeshaalees akka irraa hiikkate odeeffannoon nu gahee jira. Gama mootummaanilleen lola Oromiyaa bakkoota garagaraatti deemaa jiru kana irratti haleellaa waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwataa akka jiruu fi haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo argataa akka jiru labsaa jira.
haleellaa raawwatus cimsee kan itti fufu akka ta'ee fi haleellaa kana humna qilleensaatii fi humna lafoodhaan deeggaramuudhaan opereeshinii bal'aa gaggeessuu fi karoorfatee sochirra akka jirus odeeffannoon baate ibsitee jirti. Keessattuu giddugala Oromiyaa kaaba Shawaatii fi lixa Shaggaritti akkasumas Shawaa bahaa bakkoota garagaraatti haleellaa qilleensarraan raawwatuu fi sochiin taasifamaa kan jiru akka ta'e keessoo isaaniitii iccitiin baate ibsitee jirti. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo mootummaan waraana bilisummaa Oromoo irratti argadhe jedhu kana haalee jira. Qabatamni lafa jiru faallaadha jedhee jira. Adda waraanaa kamirratti iyyuu irraa hiikaa jirra malee tasumaayyuu iddoon ittiin mo'an tokkolleen akka hin jirre mirkaneessee jira. Odeeffannoo gara biraatiin miseensonni raayyaa ittisa biyyaa yookaan immoo loltoonni mootummaa Oromiyaa bakkoota garagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Miseensonni loltoota mootummaa kun uummata keenya irratti dirqama fudhannee badii hin raawwannu. Uummata keenya irratti rakkoo hin geessinu. Akkasumas dhiibbaa fi hacuuccaa mooraa waraana mootummaa keessatti nurratti gahaa jiru teennee hin baadhannu jalaa aaduun nurraa hin eeggamu jechuudhaan mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan akka ta'e ibsanii jiru. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu irraa loltoonni mootummaa 3 hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Akkasumas giddugala Oromiyaa bakkoota garagaraa irraa loltoonni hedduun hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran akka ta'es beekamee jira. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa 40 ol ta'an Afrikaa kibbatti mana tokko keessatti balballi itti cufamee argamuun gabaafamee jira. Har'a ganama jechuun caamsaa 2025 poolisiin Johannesburg akka jedhetti Afrikaa kibbatti lammiileen Itoophiyaa 40 ol ta'an hayyama isaanii malee yookaan dirqama mana tokko keessatti itti cufamee akka arge beeksisee jira. Dubbi himaan poolisii naannichaa miidiyaalee fi akka himetti lammiileen Itoophiyaa seeraan ala godaantota ta'uu isaanii kan amanan sagalee fi iyya isaan taasisaa turan poolisoonni naannoo sanatti sakatta'iinsa yeroo gaggeessan dhagahaniin hordofuudhaan mana tokko keessatti cufamanii argamuu isaanii ibsee jira. Lammiileen Itoophiyaa lakkoofsan 44 ta'an kunneen kaaba Johannesburg naannoo mana jireenya Sandton jedhamutti kan argaman akka ta'es beeksisee jira. Akka poolisiin jedhetti godaantota Itoophiyaa seeraan alaa kanneen keessaa 27 ga'eessota yoo ta'an 17 immoo daa'imman akka ta'an himee jira. Poolisiin mana itti cufame keessaa iyya isaanii dhagahuudhaan lubbuu isaanii baraaruu danda'ee jira. Haa ta'u malee isaan keessaa tokkolleen afaan Ingiliffaa ta'ee afaan naannichaa dubbachuu waan hin dandeenyeef yeroodhaaf poolisiin hanga namni afaan hiikan argamuu fi odeeffannoo bal'aan argatuun akkamitti akka mana hidhaa kanatti guuramanii fi akkasumas maaltu akka isaan mudate adda baasuun hin danda'amne jedhee jira. Akkasumas namni baqattoota kana mana kanatti guuree itti cufee fi abbaan manallee yeroodhaaf hin to'atamne jedhee jira. Oduu biyya alaatiin diinagdeen Ameerikaa hir'atu yookaan gadi bu'uun himamee jira. Diinagdeen Ameerikaa dhibbeenta 0.3 gadi bu'ee jedhamee jira. Wayita pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp diinagdee biyyattii guddisuuf qaraxa biyyootatti dabalaa jiran kanatti diinagdeen Ameerikaa kan duraa irraa gadi bu'uu ragaan jalqaba biiroo xiinxala diinagdee Ameerikaa irraa argame mul'isee jira. Oomishni waliigala biyya keessaa yookaan GDP'n Ameerikaa kurmaana jalqabaa bara 2025 keessa waggaatti dhibbeenta 0.3 hir'achuu agarsiise jedhame. Akka ogeeyyiin diinagdee jedhanitti lakkoofsi kun guddaa ta'uu baatus diinagdeen biyyattii kurmaana darbe keessa saffisaan dabalee ture yookaan immoo 2.4 guddatee ture. Kana booda haalli jiru kufaatii guddaa kana agarsiisudha jedhamee jira. Gabaasni kun yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa guddaa labsan dura ture irratti kan xiyyeeffate jedhamee jira. Garuu daballiin qaraxaa kun sababoota jiran keessaa tokko ta'uu mala jedhamee jira. Walumaa galatti ogeeyyiin diinagdee akka jedhanitti haala kanaan diinagdeen Ameerikaa bara kana gara kufaatii parsantii 50tti dhiyaachuu
danda'a jechuudhaan shakkii qaban ibsanii jiru. Yookaan immoo akeekkachiisanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture Ambariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.